Lammii. Akkamii? Nagaadhaa? Akkam? Nagaadhaa? Akkam? Bareedaadha. Ayyaanni turuu dhabni. Bareedaadha. Bareedaadha. Ayyaana kabajaa jirta akka. Ayyaana kabajaan jira. Maali ayyaana kana kabajateenii birrii xiqqoo naan qatte beektaa? Birrii xiqqoo naan qatte. Hello. Maal birricha birrii 200 hanqate eessaa fideen itti guuta ree? Birricha 200 hanqate eessaa fideen itti guuta? 200 hanqate. Dhimma mataa keetika. Maal ta'e? Birrii wayii xunaa hanqatee asii waan kabaja ayyaana jilee kananii birrii 100 naa liqeessimi. Eessaan fuudhe kunoo birrii 200 hanqate. Birrii sumunii tokko hin qabu birrii 200 hanqatee anu gatii kana harkatti argituu fettaa birrii 200 hanqate namaan natti kenneenaan. Maali birrii 100 yoo naa liqeessite birrii 100 kun darbiti ayyaana kana siraan kabajate kananii birrii naa liqeessitu birrii 100 qofa barbaada. Qabu birrii tokkoon seera malee baasaa hin jiru kunuu an birrii nama birrii maali namni waloo beennaa dubaafuu liqeessita. Ana obboleessa keenya liqeessitu birrii 100 qofan barbaadan yeroo dhiyootti immoo sii deebi'a. Isa dhugaa dhaga. Dhuman sii deebisa. Maachuu keetti durbaaf liqeessitaan? Na agarteetti ana birrii tokko durbatti baasu na agartee jechuun isa tun ta'in naa liqeessa. Dubbii biraan barbaadu naa liqeessa birrii 100 qofa naa liqeessi. Hin jiru hin qabu. Ayyaana kabajeen deebi'e. Hin qabu. Biraan jenni. Tu ta'e ummoo na arrabsaan si liqeessai. Tooti na arrabsituun si. Adarraa naa liqeessi. Hin jiru sumunii tokko hin qabu laan nagala hin qabu bakka eessaa fideen kunuun namaati. Gatiin nabeen malee maa tola usii kenna. Obboleessa kiyya silkiin kiyya saantima fixee ni dabalchiista? Qarshii fixe jechuuti. Qarshii fixe. Qarshii fixe jechuudha. Bareedduu akka keegaa bilbila bilbilsiisuu miti. Qarshuma waan sii kennee dhattee kaardii itti guuttatteeti. Rakkoo hin qabu. Isa siif hin kenna. Garuu gaan bareedduu akka kee kanaaf qarshuma yoon kenne natti tolti beete. Kanaaf qarshumaan sii kennaa'u. Kee fixeeti saantima hin qabu? Kiyyallee ni qaba. Hanga bareedduu akka keeti qarshuma yoon kenne maal rakkoo qabdu? Dhattee kaardii itti guuttatta. Hoomaa rakkoo hin qabdu. Rakkoo hin qabdu xinnoo. Maal ta'a bilbila kee onaa laattee bilbila kee xinnoo duwwaa 9 77 Obboleessoo akkam fayyaa keedha? Naguma? Nagaadha mini? Nagaadha? Jirra kunoo asii jogoolii naannoo kanadha naan jedhanii. Biyya kanaaf haaraadhaati? Reeffa haaraadha reeffa. Maal ol ba'aan jira akkaman godhare? Naannoo kana ta'e utumatti agarsiistee tola. Jogoolii sirriidha garuu naannoo kanadha. Jogool akkamidha seete? Amma kallattiidhaan hin buuta? Tole. Akkas mana wayii tokko keessa gadi buuta? Tole. Isa booddee gabaa wayii tokko jira. Isa bukkee gad dabartee? Tole. Waan darajaa wayii yaabdee isa booddee foddaa 5ffaatti gadi buuta. Tole. Waan akkasiin qabu jogool dhaquudhaaf. Maadar. Karaa akkasii deemuun sin barbaachisu. Kallattii maan gadi buuta? Jogoolitti geger. Maaf sin geessu? Nageessi natti tola nageessi baay'ee rakkadhe laa. Rakkoon qabu. Nageessi. Yoo si geessuu baadhayyuu Attaqii fachi dhaqii hin qabu. Singeessa. Nageessi. Faayida maal hojjettasi? Maalii mucaa tokkoon jogooliin na agarsiisi maleennaan utuun jogooliin agarsiisaa yeroon gaafatti naa bilbiltuun aswannoo agarsiisteera yam? Argee? Maalan agarsiisee boo rakkoo inni mudateera naannoo. Maal taate? Birriin gate banna. Arrasi affeerraa deemte moo? Affeerraa miti birriin gate. Qoyi na dhaggeeffadhu. Shamara walitti qabdee affeeruu kana dhiistu ati. Nan gate malee maalii shamarree maalii affeeree? Dhaggeeffadhu obboleessa. Nama tokko affeeruun jira. Sagal affeeruun garuu hin jiru. Kanan beektu ati? Beekaa isaarraa nan gate malee duriiti. Jechuma kaleessa deen gadda dubbattu achi as galagashitee dubbachuutti kaatee rammoo. Isa kana bareen gaddas kaleessa naan jetta. Maal godhe? Akkamitti mee nama taatare? Maalan godhe? Akkamittiin nama taata? Maal dharee bu'aan kee kanarra? Maal godhette? Maal godhette mee?
nama ta'uuf kana miti. Maal godhu? Jireenya keetti sirreessi quusaadhu kan qabne. Nyaata sammuu kan ta'u kitaaba fa'aa bittee dubbistu ati. Kitaaba nan bita bakka kana booddee nan bita. Sirraa ilaa boolisa. Akka kanattiin jireenyi hin taatu nama hin taatu. Dhugaa sitti hin mudatu. Shamaraa wajjin hin bashannaniin jechuu kun tokko qofaatti kan kooti kan isheen siin jettati kan keeti kan jette affeeruu ni dandeessa. Sagal garuu dhugaa dubbachuu sirrii natti hin hin qaanayi. Xinnoo laafetta. Ani qofa osoo hin taane kan siin jedhe fudhachuudha laama. Siikii tokko argee akkasii bakka xinnoo weetta durii 200 kenneefi kana malee garuu kana booddeen godhu bakka. Kana booddeen godhu. Amantee kana booddeen godhu bakka. waliigallee raqa. Waliigalleerra bakka. Natti toleera garuu gorsa kee kana kitaaba Ingiliffaa wayirraa dubbiseen ture kanumatti walitti siqa garuu. Isayyoo Ingiliff. Galatoomi garuu natti toleera garuu ammayyuu garuu achi baatee dhufuu keef xinnoo birrii manna harkaan jiru malee sin affeeran ture garuu. Anaanuu deebistee? Anki adda kaa'ii sin affeerra garuu uletaa guddaa olmaa guddaa na biraa qabda. Olmaa guddaa. Dhugaa dubbachuuf yaada guddaa qabdan fakkaata. Yaada guddaa qabdi. Ammayyuu jijjiiramtee taan siin jedha. Ammumayyuu jijjiiramtee. Oduuma kee ammaa kanarraa nu badha. Akkam? Kunoo kana booda affeerraatti hin deebi'uu jechaa jirtaa bara. Affeerra durmaan godhu siin garuu hubadhe yaada keerraa hubadhe amma waan hagali bara. Hubadhe. Haa ta'u gaa sammoo